Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Iyyaasuutichi qophii bareedaa ta'e tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Qophiin kun maal yoo jettani haala feesbuukii wajjin kan wal qabatudha. Kun immoo mistiraawota feesbuukii keenya keessa jiran akka beeknu nu taasisa. Mistira hedduu feesbuukii keenya keessa jiru namoonni hedduun kan hin beeknedha. Kan ammoo baruudhaaf haala salphaa ta'een namni tokko yeroo inni feesbuukii keessan seenu eessa akka inni seenee fi yeroo kam akka inni seene guyyaa kamii fi moobaayilii inni irraa seene akkaataa itti baruu dandeessanii haala gabaabaadhaan qophii gabaabaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Na faana bu'aa, na hordofaa. Amma egaa qophicha deemee kallattumaan feesbuukii kiyya seenee isin argisiisaa, na hordofaa. Yeroo kana F-laayitii keessa yeroo seentanii amma nuu banaa jira. Egaa haala kanaan erga seentanii booda bakka tuqtuqaa sadii kana bakka kana seentu. Ergasii booda haala kanaan erga nu seensisee booda amma seetingii agartanitti ni barbaaddu. Egaa seetingii koorraa lakkoofsa diimaa lakkoofsa tokkoon kan barraa'ee jiru seetingii koo argeera. Seetingii kana ni seentu sicha masmarri tuqaan kun irratti argamu ni seentu. Rakkoo konneekshiniiti amma nu seensisutti na eegaa. Kun akkuma argitan kana amma seetingii na seensisee jira. Isa booda amma security and login amma jedhutti barbaadanii amma security and login kan jedhu kanarra kan hin qaqqabee jiru kana ni tuqxu si'a tokko. Ergasii booda eessarraa akka feesbuukii keessan lixaniif yoom akka lixanii fi moobaayilii kamirraa akka lixanii nuuf kaa'ee jira. Amma kan koorraa Teknoo F1 kan seenamee jiru Androidii Asus Itoophiyaa jedha. Isa booda guutummaa namoota seenee argachuu fi Siimor kan jedhee jiru kana tuqxu. Ergasii booda namooti guyyaa seenamee wajjin namooti ammi kun feesbuukii kan koo akka seenee jiruu fi baay'een isaa Teknoo F1 jedhaa kanumaan itti fayyadamaa jirudha. Kanuma an seenee argisiisa. Isinis haala kanaan namoota seene kan ammoo karaalee itti keessaa baasuu dandeessanii log out all of season kan jedhu ni tuttu. Ergasii booda log out gootu. Erga log out gootanii jettanii booda moobaayilii kan itti fayyadame qofti akka irratti hafe argaa jirtu. F1 kan jedhu kan inni itti fayyadamaa jirudha. Galatooma amma qophii biraa walitti deebinutti nagaan naaf tura.